Jalqabarratti oduu ijoom godina Shawaa Kaabaa aanaa sulultaatti namoonni halkan manneen nama dhuunfaa naanna'uun saamicha raawwatan to'ataman. Godina Harargee lixaatti himatamtoonni yakka ajjeechaa raawwatan adabaman. Godina Harargee lixaa aanaa Xuullootti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa to'atame. Namoonni meeshaalee waraanaa seeraan alaa kana daddabarsanis seeratti dhiyaachuun galmeen isaanii qoratamaa jiraachuun himame. Araarsoo Muhammad. Konkolaachisaawwan Dimmaagany Balaay jedhamu meeshaalee waraanaa seeraan alaa kilaashii 3 boombii 2 fi rasaasa kilaashii 14,299 konkolaataa lakkoofsa gabatee 11188 ta'e irratti fe'uun naannoo Somaalee Godee irraa gara Finfinneetti osoo geessaa jiru godina Harargee lixaa aanaa Xuullootti kan to'atan ta'uu diviiziniin nageenya naannoo mirkaneessuu aanichaa Saajin Sisaay Girmaa ibsaniiru. Meeshaalee kanneen keessa boombiin F1 abbaa lama jira. Gaaza jaarkaana lamatu jira. Akkasumas immoo rasaasa saaxina 19 tura. Rasaasni kun baay'inni isaa naannoo 14,000 fi 299 ti. Baay'inni rasaasa kanaa qabame jechuudha. Halkan eegumsa bakka sana irra goone dhukaasa walirra banne dhukaasa walirra deddeebisaa turre yaa ta'uti osoo lubbuun namaa hin bahin osoo qabeenyi badaan hin bahin namicha san to'achuu dandeenye jirra. Diviiziniin qorannaa yakkaa fi murtii haqa kennisiisuu aanaa Xuulloo Inspektar Gargaaraa Tasfaayee Abdiisaa akka jedhanitti konkolaachisaan kun keellaa gumruuka Arbarakkaatti humnaan darbuuf yaalii erga taasiseen booda osoo hin milkaa'in of duuba deebi'uun miliquuf osoo yaalu kan to'atame ta'uu ibsuun yeroo ammaa kanas galmeen irratti qulqullaa'aa akka jirus himaniiru. Shakkamaan Wandimmaagany Balaay Laminee jedhamu kun konkolaataa lakkoofsa gabatee 1188 taate naannoo ka'umsi isaa naannoo Godeeti meeshaa waraanaa fe'ee Hararirraa gara Ciroo osoo deemaa jiru naannoo kellaa Arbarakkaatti irratti poolisiin federaalaa sakatta'insaaf yeroo dhaabuuf jedhan sakatta'umsa didee yeroo isaan humnaan meeshaa waraanaa itti nyaachifatee duubatti konkolaataa naanneffatee gamana deebi'e. Asuma aanaa keenyatti kellaa aanaa Xuulloo irratti yeroo deebi'u nutis kellaa aanaa Xuulloo irratti sakatta'insaaf konkolaataan kun dhufee sakatta'insaaf yeroo dhaabuuf kaanu konkolaataa dhaabee bakka qabatee dhukaasuu eegale. Dhukaasuu eegale san booda ijoolleenis nutis bakka qabannee naannoo sana nurraa badee barbaannee naannoo sana marsinee bullee yeroo ammaa kana to'annaa keenya jala oolee galmeen isaa qulqullaa adeemsarra kan jiru ta'uudha. Daarektarri ittaanaa nageenya naannoo mirkaneessuu poolisii godina Harargee lixaa Koomaandar Nugusee Dachaasaa akka himanitti meeshaa waraanaa seeraan ala gara biyyaatti seenan nageenya booreessuun miidhaa garaagaraa waan geessistuuf to'annaan eegalame cimee kan itti fufu ta'uu himuun hawaasni keenyas qaamolee nageenyaa cinaa dhaabbachuun eeruu kennuu akka qabu dhaamaniiru. Kufa meeshaa waraanaa seeraan alaa biyya keessa seenu gaaga'iinsa fida. Nageenya booressaa lubbuu namaa baasaa namaaf nama walitti buusaa barbaachisaa miti to'atamuu qabaa cimsinee deemna jechuudha. Gara biraatiin uummanni Harargee lixaa isaa ta'u qaamni nageenyaan tokkoon isaa daldala seenaanaatillee yoo darbu eeruu kennuu qabaa deeggarsa qaama nageenyatiif gochuu qabaa. Jiraattonni godinichaa dubbifne tokkos meeshaa waraanaa seeraan ala socho'u to'achuun sirrii akka ta'ee fi qaamolee nageenyaa cinaas kan dhaabbatan ta'uu dubbataniiru. Kun sirriidha qabamuun isaa maaliif jennaan biyyarratti waan rakkoo addaa geessuuf yookiin immoo miidhaa waan geessuuf meeshaan asii dhaqe sun osoo to'atamuu baate naannoo dhaqu saniif diinaaf deemuu danda'a waan adda addaatiif deemuu danda'a. Kanaaf rakkoo geessuu danda'a. Kun to'atamuun isaa waan sirriidha. Meeshaan xiyyitii fi wanti seena kun biyyarratti dhiibbaa guddaa fida. Bakka yoo walitti bu'iinsi dhufelleen meeshaan hin galmaa'in nama hedduu galaafachuu danda'a. Meeshaa waan seeraan alaa irratti poolisoota keenya hojjetaanee eeruu kanneen qabsiisuudhaaf qophiidha malee.